Ashama hordoftoota YouTube chaanaalii kootiin nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti hunduma keessanuyyuu isiniin jechuun jaaladha. Warroonni biyya keessa fi biyya alaa jirtanis bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa isiniin jechuun jaaladha. Har'a yaada obboleettii koo yookaan immoo yaada hiriyaatiyyaa baay'ee kanan itti dhiyaadhu kanan baay'ee jaaladhu. Jirti inni simmuutuyyuu yaada tokko na qabatee dhufti. Isa yaada san asirratti osoo isin ta'ee maal gootu jedhi hordoftoota kee waliin koomentii isaanii nan dubbifachuu nan danda'a. Yaada isaan qabanii koomentii jalatti naaf haatiichisanii naan jettee maqaa ishillee akkan dha'u hin barbaadu. Obboleettiin kan kokoni baay'ee nama hiriyaa qabudha, nama jaalattuudha, nama kabajuudha, akkasumas immoo nama gaa'ela waliin uummatanidha. Akkasuma nama daa'ima ijoollee haadha lamaa qabudha. Wal beekumsallee sirriitti waliin beenu garuu mootuyyuu biyya tokko taanii naannoo tokko miti tokko walirraa fageenya hin qabna. Biyya namarra dhuftee hojii jammartee hojii hojjettee Dubaay irra jechuudha hojii hojjechaa turte. Hojii hojjettee akkuma nama kamiyyuu nan jijjiiramaa jiru kun jijjiiraa ijoollee kun guddifadha jettee jireenya biyya namaarra jiraachaa turte jechuudha. Waggaa turte dheeraa jiraachaa turte. Namni kamuu yeroo abbaa mana godhatee biyya namaatirraa dhufu ilmoof illee gatee asitti yeroo nyaatu hin nyaatamuu fi yeroo dhugus hin liqimfamuu fi osoo nyaatu ilmoo ishiisaniif abbaa manaa ishiisaniif baay'ee yaaddoo hedduu keessa galti yeroo baay'ee jechuudha. Egaa obboleettiin koo kootuman jedhanii hangafa baay'ee kabajamtu kan taate anaa fi baay'een ishee jaaladha, baay'een ishee kabaja. Garuu mootuyyuu rakkoon ishee kun baay'ee naasaazanii yeroo immaan ishee dhangalaastee jireenya koo irratti ashawaa gadi naqxee jireenya haala akkana keessan jiraadha. Osoo si ta'e maal gootu osoo maatii kan kee kana mudate maatiin kee kun haala kamiin jireenya kana keessa qormaata kana keessa darbuu danda'anii jettee chaanaala koo duraanii tillee hin beekti. Kanam amma banadhe kanallee hin beekti. Kanaaf adaraa mee yaada isaanii naaf osoo qoodanii baay'ee dhiphina keessa jira, baay'ee rakkina keessa jira jettee egaa ka abbaan manaa ishee kun maal godha seetanii rakkoo hedduu cimaa keessa jirti. Biyya namaarra hin beektan isinillee maatiin isheellee haala jireenya isaa arganii hiriyaa baay'isaa dhugaatiillee baay'een baay'isu hiriyaa garuu baay'ee hin baay'isaa. Haa ta'u malee kan namni hiriyaa malee hin jiraatu garuu hiriyaan gar malee baay'ee baay'ate gaarii miti jechuudha. Maxaxxiifillee nama saaxilaa akka wantoota garaagaraa xuuxuudhaan illee nama saaxilaa. Bakka yeroo hunda baasii gara alaatti wal gaabbasuutu jira, wantoota garaagaraatu jira. Obboleewwan kooyi warroota dhiirallee taatanii warroota shamarranillee taatanii hundumti keessanuyyuu obboloota koo jireenya akkanaa waaqayyo irraa sanaa baraaru sun jechuun jaaladha. Maaliif jireenya baay'ee nama gaddisiisu jireenyi ofii kan itti gammadan bultii ofiiti waan ta'eef abbaa manaa ofiiti ilmoo ofiiti. Jireenyi ifa jireenya ofiiti. Abbaa manaa ofii jechuun bakka jaalalaaf kabaja guddaa qabanidha. Ilmoo irraa argatanii jireenya biyaansi waggaa turtii xiqqoo waggaa dheeraa waliin turanii jiranii akkuma walitti dhufanii ilmoo kan argatanii isaanis ijoollee lama qabu. Egaa kan amma jireenya ishee akkana goote tuni biyya namaarra turte, biyyuma alaarra turte ishiinillee hiriyaa qabaatteef kan hin beeku. Duraan garuuyyuu hiriyaa hin qabdiidhaan hin beeku. Ani isaan lamaanuu nan beeka. Takka xiqqoon doomnatti dhiyaate takka moonarra baay'ee fagaatti. Jireenyi isheen amma keessa jiraattu kun jireenya baay'ee ulfaataa ta'edha, jireenya baay'ee rakkisaa ta'edha. Sammuun ishee gar malee hiphatee jira, baay'ee boochii bakka waan hunda jireenya biyya namaa keessatti dabarsitee luka ishee gubatee duddu ishee citee jecha nama xiqqaa kan guddaa ajaja
wanta hunda dandeechee bu'aa bahii hedduu keessa dabarteeti jireenya kana walitti qabdee nuuroo kooti mana kooti ittan galettan gammada jettee ilmoo kooti ittan gammadee gala jettee wantoota hedduu keessa dabartee ishin kanarraa as geeche jechuudha. Jaalalaaf kabajaa bakka guddaa isaaf qabaa turte. Amma garuu yoo jireenya ishee irratti yoo inni nama biraa fidee naan na kana fakkaata obboleewwan koo jireenyi ishiin amma keessa jiraattu kun jireenya baay'ee ulfaataa ta'ee jireenya baay'ee rakkisaa ta'edha. Haa ta'u malee mootuyyuu namni jireenya biyya namaarra jiraatu rakkoo baay'ee keessa darbeeti dhugaa dubbachuuf hundi keenya yoo hin beektan obboleewwan keenya dhiirallee shamarrallee taatanii kan biyya namaarra jirtan hundumti keessanuyyuu hin beektanii jireenya kana jechuudha. Jireenya biyya namaarra namni jaalatee miti jiru kiyyan jijjiiraa ilmoo kiyyan guddifadhaa jedhaniiti kan itti daalachaanii namooma ba'anii yaadan hiphatanii hacuucamanii wantoota baay'eedha jireenya mana namaa keessatti hundi keenya yoo hin beekne waan ta'eef kanaaf amma wanti ishiin keessa jirtu baay'ee ulfaataa yookaan baay'ee rakkisaa kan ta'edha dhugaa dubbachuuf. Kan ishiin hin beekti intalallee ishiin hin beekti akkanatti sirriitti illee beekuu baattu garuuyyuu ijaan argaa suuraa argitee jennaan akka waan beektuutu natti fakkaate garuu maamaatti itti ta'e jechuudha. Maal godhaa fuudhee jira ishiin akkuma biyya alaatti galteeni intala tana fuudhee intala tana ka fuudhee dura akkanumatti walumatti dhufanii alumaan jaalala jammaranii alaan jaalala kan jammaran ishiin maatii bira turte booda alumaan walitti dhufuu jammaraniit achiin booda obbiratti fuudhe jechuudha. Intala tana fuudhee wanta hundumaayyuu sirnumaa fuudhe jechuudha. Fuudhee obbiratti waliin jiraachuu jammaranii bultii godhatanii jireenya ho'ifatanii suni biyya namaarra jirti ilmaan ishii dhangalaasti ijoollee ishiillee akkasuma abbooba bira jira walumaan guddisaa turan jechuudha kan lammataa tana waliin. Akkas ta'ee galii jedheeni ture yeroo duraatiif galii jechaanii ture. Ishiin mootuyyuu qoy har'arraa jechuun kan beektan isin hundumti keessanuyyuu waan tokko hoggaa godhanii waan tokko godhannaa tokko hoggaa godhanii immoo qoyee bakka kanaan waan kan itti guuttadha kan jirudha. Ishiinis immoo jiru boofiit irratti jiru dabalachuuf waan ta'eef galii naan jechaa ture jedduudha yeroo tokko naan jettee turte yeroo dheerate garuuyyuu kanaaf yeroo hundallee akka online baay'ee hin fayyadamu natti fakkaate garuu yeroo fayyadamutti immoo yeroo seenutti online irrallee haga tokko ni turkiin illee baay'ee canannaqa waan ta'eef walitti dhufeenya keenya jaalalli keenya illee baay'ee walirraa fagaachaa deemee jaalala isaa qabullee bakka narra silkiis Uganda walii bakka kanaan jira naan jedhaa yookaan warra du'aan jira naan jedhaa nalraan kaasuu bilbilaa booda si deebisa yookaan naan jedhaa. Inni yeroo sanii ishee waliin jira waan ta'eef ani dhaga'een jira dursiin dhaga'ee natti mis maatiin koos natti himanii warri ollaatis natti himanii jiru jettee akka isheen natti himteetti. Egaa kan jireenya ishee kuni baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoon ganamummaa immoo jireenya gaarii isiniif haa kennu. Tidaarii eebbifamaa waaqayyo isiniif haa kennu isiniin jedha obboloota koo. Maaliif jireenya uummatanii jireenya ofii bittinneessu yookaan immoo gargar ba'uun baay'ee ulfaata. Wal baruun qalaalidha garuu mootuyyuu gargar ba'uun baay'ee ulfaatadha. Maaliif jireenya isheenis walitti qabdee innis walitti qabee ilmoo horanii jireenya mataa isaanii uummatanii yeroo jiraachuu jammaranitti gammachuudha yeroo jiraachuu jammaranitti dhuftee jedhu seentee jireenya isaanii baxabaxxee ilmoos akka qaban beetti haadha manaas akka qabu beetti jireenya mataa ofii akka jiraatu beetti jaalala malee osoo ta'ee dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Jireenya nama tokko keessa seenanii jireenya san tidaarii san ashawaa irratti gadi naquun ishee na gaddisiise natti dhaga'ames ishee bakkee natti dhaga'ame ishiin yaada akkasiisan keessa seentee inni maaliif ishiidha hinnaani
ilmoo maaliif hin laalle haatiif abbaan kun gargar ba'anii ijoolleen tuni isaan lamaan jidduutti uumamteetu jireenya akkamii jiraatti. Namni ol guddachuun isuun guddatanii haguma fee illee ta'u foon tokkotti maxxanu haguma fee osoo ta'ee haati ofii daalachuuftullee bareeddullee bushooftullee haadhuma ofiiti. Haati ofii fooliin haadha ofiitu qoricha dhiifama sagaleen na jeeqaa jira. Barandarra jira waan ta'eef barandarra taa'een isin haasa'aa jira. Kanaaf jireenya akkasiisanii baay'ee ulfaata. Ilmoo qabaatanii yeroo gargar ba'an baay'ee ulfaata. Osoo ilmoo qabaachuu baatanii humaa tokko rakkoo hin qabu. Haadharraa adda ba'anii yeroo ijoolleen kun jiraattu, abbaarraa adda ba'anii yeroo ijoolleen kun jireenya akkanaa jiraattu baay'ee ulfaata jireenya akkanaa kuni. Egaa kan nama lamaan jiraachuu hin feetu obboleettiin koo kuni nama lamaan akka jiraattu itti himee sin dhiisu sirraallee adda hin ba'u. Jaalala takkis na godhee sitatiin kan kooti jedhee dhiifamallee gaafatee ture. Obboleettii xiyya tanaan dhiifama na gaafate naan jettee turte. Garuu immoo dhiifama sanallee godhuufii hin dandeenye. Baay'ee keessa ishee gaddee jira. Onneen ishee baay'ee tokko jaalala isaaf qabdu muluma dhibbatti jaalalan isaa qabu baay'ee keessa kooti badee jira, dhumee jira. Jibba malee keessi koo isaaf jaalala hin qabu. Akkamitti jireenya kana isatti deebi'ee isa waliin jiraachuu danda'a? Haadha manaa nama lama taanii naan jette. Jireenya akkasiisan baay'ee ulfaata. Akka carraa ta'ee mootuyyuu kan duraa sanirraa ilmoo argatee jira. Kan itti wal dhabe sanirraa kan lammataa sanirraa ilmoo horachuu barbaade jennaani ilmoo argachuu hin dandeenye. Waan waaqayyoo kana baay'ee nama ajaa'iba haalli kuni. Ilmoo godhachuu hin dandeenye jechuudha. Kan duraa sana ilmoo lama qaba. Intalli sun dhufte jireenya ishee irratti ashawaa gannaxxee imimmaan ishee dhangalaastee biyya namaa keessatti gaddan taanee dabarsaa turte. Ilmoo godhachuu fi kan lammataa suni ilmoo godhachuu hin dandeenye. Kanaaf itti deebi'ee namoota baay'eellee itti argee ilmoo akka godhachuu hin dandeenye illee dhagahee jirti. Kan duraa suni innis immoo afaan baasee itti himee jira. Tanaaf siifis jireenya mataa keetiitti daarii keetiitti nooroo keetiitti galee isheedhaaf illee manooraa addatti nan ijaaraa fi isheenis jireenya mataa ofii jiraattu. Atis jireenya mataa kee jiraattaa. Ija tokkoon isin laalaa wal isiniin dabarsu naan jedhee dhiifama na gaafatee namoota baay'ee isinitti ergee ani garuu isaaf jaalalleen ani qabu gonkumaa keessa kootii dhumee jira. Isatti deebi'ee isin waliin ija isaa keessa laalee jiraachuu hin danda'u. Baay'een itti gaddee baay'ee onneen kootti cabee onneen kootu na dhoowee hedduun gaddee jireenya biyya namaa keessatti wantoota kana narraan geechise waan ta'eef akkamittiin itti deebi'ee araaramuu danda'a? Akkamitti wajjin jiraachuu danda'a? Ijoollee koos fudhee jireenya mataa kootii sarraa adda bahee fagaadhee ija isaa osoon arguu baadhee natti tola. Yeroo kamuu gaddinni na gaddisiise kun anaaf jireenya zalaalamii gadda zalaalamiiti. Waan nama baay'ee jaaladhu tokko itti onneen koo bakka itti na cabetti na fayyuu hin danda'u. Naan jettee jirte ka egaa obboleettiin keenya jaalatamtuu kabajamtuuni hedduun baay'ee ishee jaaladha, hedduun baay'ee ishee kabaja. Gadda ishee yookaan immoo hiphina ishee naa qooddee jirti. Akkasumas immoo maatii keetiif yaada kana qoodi. Ani maqaa koo itti hin himini akkanumatti yaada kana qoodii fi mee hordoftoonni kee maal jedhanii yaada kana koomentii akkamitti akkas isaan anaaf qaban siif osoo hin taane yaada kana dhaggeeffatanii yaada isaanii naaf qoodanii ani yaada kana nan dubbifadha. Irraa adda bahumoo itti deebi'ee wajjin jiraadhumoo itti deebi'ee wajjin jiraadhuufillee jaalaleen ani isaa qabu keessa kootii dhumee jira. Akkamittiin jaalala kan isitti deebi'ee wajjin jiraachuu danda'a kan jedhudha. Egaa ka obboleettiin keenya kun jireenya akkana keessa turtee isiniin jedha. Isheenis immoo yaada qabdu anaaf qooddee jirti. Yaanni isheen naa qooddes immoo tuyyuu anis isinii qoodee jira. Obboloota koo hunduma keessanuyyuu kan biyya namaarra jirtanis ta'ee
keessattuu maaliif yaada kana kan nama hubatu yeroo baay'ee kan miidhaan irra ga'u obboleewwan keenya shamarran biyya namarra jiranidha. Namichi kuni yookaan immoo gurbaan kuni ishee duballee duraallee taananii waan baay'ee raawwachaa ture akka isheen dhageechetti akkanatti himteetti. Garuu mootuyyuu dubbiin kun sobaa dhugaa miti. Ani baay'een isa amanaa. Innillee baay'een amanaa. Baay'ee waliif amanamna waan ta'eef wanta akkana kana keessa gonkumaa hin seenu. Gurraan dhaga'urra ijaan argee amanuu naa wayya jedhee tananii yaada kana namarraa fudhachuu dhiise jettee obboleettiin kiyya kuni garuu deemee gaafa amma akkanatti nama adda babaayeen uummanni hundi argee ollaan ishee maatiin ishee hundumtuu argee dhaga'ee yeroo waan kanatti himanii baay'ee rifatte rifaatuu hedduu keessaa ani akkanatti beekumsa illee sirriitti hin beeku. Garuu mootuyyuu namarraani kanan ishee baree biyya irratti jechuudha. Namarraani kanan ishee baree baay'ee walirraa baay'ee fageenya qabna waan ta'eef naannoon ishee itti guddattee fi naannoon ani itti guddadhee walirraa fageenya qabaatu malee akkanatti biyya irratti walitti dhufeenya sirriitti hin qabnu. Onlaayinii kanarraan walitti dhufeenya kan horanne isheen anillee sirriitti hin beeku xiqqoo waan ta'eef biyyatti yeroo sanii garuu isheen sirriitti na beekti jechuudha. Gamaatii koo dirasii na beekti wanta hundumaayyuu jechuudha. Sirriitti na beekti isheen. Ani garuu baay'ee hin beeku. Garuu akka isheen natti himtetti nan beeka jechuun biyya irratti jechuudha. Kanaaf obboloota koo hunduma keessanuyyuu adaraa koomentii teechisaa fi koomentii yaada gahaadha. Gurbaa kanarraa adda bahee jiraadhu jettanii immoo isumatti deebi'ituu jiraadhu jettanii tidaaree ishee kanallee galtee seeran dirqama irraa hin takaafalatti. Garuu takaafalatti jireenya biyya namaa keessatti lafa bittee manooraa ijaarrattee meeshaa mana keessaa galfattee ilmoo kiyyatan gal jettee gammachuudha yeroo jireenya ishee kana keessatti gaddi kun itti dhaga'amu yeroo muudannoon akkanaa kun isheetti dhaga'amu kan immoo ishee mudatu yaada adda hin taane assaaba wanta garaagaraa keessa seentee ilmoo ofii gattee lammata biyyatti galtee biyya namaarratti deebitee hojjechuudhaa fi humna nama gaafata, haqami nama gaafata, haadha ijoollee lamaati. Kanaaf jireenya akkasiisanii waaqayyo sinaa baraaruu, rabbi sinaa baraaruu, nama lamaan jiraadhu naan jedha. Dhiifama naa godhi sanirraa ilmoo argachuu hin dandeenye. Isheen ilmoo barbaaddi, ani immoo inni immoo ilmoo hin qaba. Ishee duraa tanarraa argatee jira garuu wal dhabanii jiru. Kanaaf sirra ilmoo argadhee isa waliin sitti deebi'ee waliin jiraachuun barbaada. Jireenya koo jireenya keessa darbe gammachuun jiraachuun barbaada. Jaalala duraaf waliif qabnu laalee wanta duraan keessa dabarre wajjin gaarii nyaanni badaa nyaanni waliin dabarsine san laalee naan jedheet na hadaree rabbisee qabee naan jedhee akka walitti deebinuuf namoota hedduu natti ergaa jettee isheen kun kaayee. Kanaaf ani wantoota baay'ee afaan koo keessa illee qaalii wantoota hedduu baafadhee jira akkasa waliin hin jiraanne. Isa immoo tuufachuullee nan danda'a. Garuu jaalalan bakka isaa hin qabnetti akkamittan isa waliin deebi'ee jiraadha. Onnee kootu na cabee gaddan taane keessan ture. Wantoota baay'eetu na mudatee dhibee garaagaraatiif wantoota baay'ee saaxilamee jireenya keessan taane jiraadhee jireenya keessan taaneen darbe waan ta'eef akkamaan godhuu danda'a. Amma yoo natti ta'u amalli isaa bilookii godhee bilbila isaallee ofirraa cufee bakka bilbila biraatiin akka tasaa dhufee na dubbise jettee bilbila isaa ofirraa cuftee turte. Hoggaa na dubbisu jireenya turtii dheeraa waliin turanii jiranii ishinis biyya namaarra baay'ee turte waan ta'eef akkuma amala isaa duraanitti na dubbisaa haala jiruuf jireenya illee na waliin karoorfachuu barbaade. Ani garuu fedha hin qabu gonkumaa jettee jirti. Ijoollee kan kootiif jiraachuun barbaada lubbuu kootiin jettee jirti. Egaa kamii yaada keessan qooda fi isinillee obboloota koo anillee hamman beeku
hamma wanta keessa kootiitti yaadu hamma rabbiin laphee koo keessatti wanta natti ibse obboleetti kiyya kana yaada kana qoodeefiin jira. Isinillee yaada keessan qoodaa fi yaadanillee cinaa dhaabbadhaa. Yaa maqaa kan koo hin dhayini akkanumatti yaada koo kan ibsii fi ususaan ta'ee maal godhu jetteerti. Dhugaa rabbii dubbachuuf ani keessa kootti baay'ee tokkoon gaddi baay'ee tokkoon na hin badhiisi na kaffadhiisi maaliif akkamitti akka hojjennee arganu jireenya biyya namaa keessatti hin beekne hundi keenyayyuu jireenya ishii kanaarra gammachuu yeroon itti hangaleetti dasitanyaa taatee gammaddee nana keessattan buqadha keessattan arrafadha jettu jireenya har'a kanammoo bakka lamatti yeroo addaan diiguudhaaf deemanii nama gaddisiisa. Qarshii qabaatee oolfachuu hin dandeechu, qarshii qabaatee inni oolfachuu hin danda'u. Wacii baay'ee itti baasanii baasii baay'ee itti baasanii biyya namaarra kan turte baay'ee baasii hedduutti baasaniiti kan manooraallee ijaarratanii. Kanaaf dirqama abbaan ta'es inuma oolfataa manooraa kana. Ijoollee ishiis akka ta'eetti taatu inuma guddifatti. Garuu haalli ishiin keessa dabarte baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko hedduu tokko nama gaddisiisa. Egaa yaada qabdan isinillee komentii jalatti barreessaa fi jajjabeessaa yaada gahaa, yaada gaarii, yaada quubsaa ta'e tokko haga obbolummaa, haga namummaa biyya namaarra jirti waan ta'eef cinaa dhaabbadhaa. Yaadanii komentii keessan hin dubbiste isheen maaliif chaanaala irratti yaada kana naa dhiyeessii nama tokkollee ta'e lamallee ta'e yaada isaanii yaada quubsaa naaf haa teechisanii jettee jirte obboleettiin keenya. Kanaaf turtii lammataa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa keessanaa turaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Please viidiyoo kanammoo warri dhaggeeffatan yaada keessan osoo hin qoodiniif obboleettii keenya bira hin darbinaa isiniin jechuun jaaladha. Chaanaalii mataa ishii hin qabdu garuuyyuu komentii jala dhaqee nan dubbifadha yaada sanaa qoodanii. Mudannoon kun osoo isaan mudate osoo isaan ta'e mataa isaaniirra wanti kun osoo ga'e maal godhu akkam ta'u kan jedhudha kaa'e. Kanaaf hamma viidiyoo lammataatti walitti deebinutti hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. Warroonni chaanaala kootiif haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan laayikii gochuudhaan yaada qabdan komentii jalatti naa teechisuudhaan nafaana ta'a isiniin jechuu jaaladha. Na jajjabeessa isiniin jedha. Kanaaf haala isheen irra geeche wanta isheen irra geeche yeroo biraatti fiqaadanya waggaa taate isheenillee qabadhee isiniif dhufuu nan danda'a. Kanaaf nagaa turaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Baay baay obboloota koo.